sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Adoolessa 13 bara 2015 harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Qophii keenya har'aa Oromiyaarraa isiniif darbu jalqabnee jirra. Qophii waliin an tokkicha murteessaati. Hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa jechuun isin affeera. Qophii keenya har'aa akkuma aadeeffanne oduun eegalla. Itti aansuun ibsi qeerroo bilisummaa nu dhaqqabeera isatu dhagahama. Wallee warraaqsaa haaraa hawwisoo qeerroo irraa nu dhaqqabees qabanneerra. Turtii gaarii jenna. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Wayyaanonni barattoota walgahiin dararaa jiru. Dameentika wayyaanee daataalee qorannoo fi qo'annoo hatanii saamaa jiran. Walgahii Yuunivarsiitii Wallaggaa irratti poolisoota mooraa barattoota irratti kaasuuf shirri xaxamee fashale. Kan jedhanii fi kan biroonis jiru babal'ina oduuf jaallee biiftu galmoo. Tibba kana barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo irraa gara maatii isaaniitti yeroo itti dacha'an yoo ta'u, barattootni yaada warraaqsaa hawaasaa barsiisuu sodaa jedhuun TPLF OPDO'n walgahiidhaan barattoota boqonnaa dhorkataa jirti. Haaluma kanaan godina Wallagga Ba'aa aanaa Nuunnuu Qumbaaf waamaa Agaloorraa ibsaan ji'oota 10 ol waan badeef wayita mootummaan of tuultuu wayyaanee barattoota walgahiif waamteetti barattoonni kun ibsaa isinii galchina jettanii kan hololtan kan isin nuuf galchitan muka ibsaa qoraan ta'ee bobeeffatamuudha malee faayidaa ibsaa laachaa hin jiru jechuun kaabinoota rifaasisan. Akkuma guutummaa Oromiyaatti aanaalee muraasni nuti iyyaafanne ibsaa neetwoorkii bishaan dhugaatiif walumaa galatti bu'uuraalee jireenyaa kan jedhaman hin qaban. Jala bultii filmaata sobaatii kaasee hanga ammaatti irra jireessaan neetwoorkiif ibsaan kanaalaan irraa hir'isame Oromiyaadha. Hunda daran Oromoon akka wal quunnamu odeessa walii kennu gonkuma hin hayyaman. Qellam Wallaggaa aanaa Daaloo Qilee, aanaa Anfilloo, Wallagga Lixaa, Baabboo Gambeellaa, Gullisoo, Noolee Kaabbaa, Wallagga Ba'aa aanaalee Leeqaa Dullachaa, Nuunnuu Qumbaa, Waayyuu Tuqaa, Eebantuu, Horroo Limmuu, Horro Guduruu Wallaggaa, aanaalee akka Abaaboo Guduruu, Abbaay Coomman, godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Dhidheessaa, godina Jimmaa aanaa Noonnoo Beenjaa, Oomoo Naaddaa, Shaggar Dhiyaa Tokkee Kuttaa'ee, Dirree Badhaas, Shaggar Kaabaa Salaalee irraa aanaa Warra Jaarsoo, Dagam, Garba Gurraachi kanneen irraa hanga iyyaafannetti ibsaan kan bade yoo ta'u, magaalaan Amboo guyyoota 3f neetwoorkiif ibsaa malee dafinootii hanga kaleessaatti turte. Magaalaan Naqamtee guyyaa irraa kana sa'aatii 8 guutuudhaaf dukkana turte. Keessumaa ibsaan magaalotarraa baduun kun jiruuf jireenya namootaa dalagaa ibsaan walqabatan kan akka hojii hoteelotaa, muka soofuu, hojii barnootaa, hojii waajjiraa manneen baankii akka hin dalagne taasisuun yeroo uummataa qisaasessaa jira. Dameen tikaa wayyaanee magaalaa Finfinnee keessatti barreessitootaa fi hayyoota qo'annaaf qorannoo geggeessan irraa daataa saamaa jiru. Kaadhimamaa Dr. Tafarii Nugusee filmaanni marraa 5ffaa wayyaanee kun akkam akka ture dhaabbilee qorattoota biyya alaa beekamoo ta'an waliin qorannaa geggeessee bu'aa qorannoo isaa dhiyeessuuf adeemu kan qoratee irra ga'e dameen tika wayyaanee mana isaa cabsuun hattuu fakkaatee laaptooppii isaaf ardi diiskii isaa hatanii ba'uun beekameera. Gochaa kanas kan raawwatan mana kitaabaa kitaabban afaan Oromoo rabsu guddaa inni dhiyoo kana bane ture keessaa ta'uunis beekameera. Akka maddeen odeeffannoo qeerrootti damni kun barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee yoo ta'u ofiif barataa PhD'ti. Kaadhimamaan Dr. Tafariin bu'aa qorannoo filmaata baranaa qofa otoo hin taane laaptooppii isaaf ardi diiskii isaa kana irraa barreeffama ittiin eebbifamuu deemu walumaan jalaa fudhachuun isaanii ifa ta'eera. Sababa kanaan kan silaa barana ganna kana eebbifamu gara baatii fulbaanaaf onkoleessaatti achi jalaa siquun isaas hubatameera. Barsiisaan kun yeroo hedduu dhimma Oromoof rakkoo hawaasa Oromoo furuuf qorannoo hedduu kan taasisaa jiruuf addunyaa irratti Oromummaa awweessaa jiru ta'uunis gabaafameera. Oduma wal fakkaatuun maqaan isaa akka dubbatamu kan hin barbaanne barreessaa beekamaan Oromoo tokko akka qeerroof mirkaneessetti otoo gara mana isaatti adeemaa jiru galgala balbala isaa irratti eeggachuun akkasuma laaptooppii isaa reebanii kan irraa fudhatan ta'uun addaateera. Dameen tika wayyaanee attuuf saamtu fakkaattee adeemsa ilmaan Oromoo shakkuuf yakkaan himachuu dadhabee bifa kanaan tarkaanfii irratti fudhachuun mirga hojjetanii biyya irratti hojjechuu mulqaa waan jiruuf hawaasni keenya kana irratti dammaqee of eeggannaa barbaachisaa akka fudhatu qeerroon gamanumaan dhaama. Poolisoonni mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa diddaa barattootni Oromoo taasisan deeggartan sababa jedhuun qondaaltota wayyaaneen qoratamaa jiru.
Maqaa gamaggamaa poolisoota jedhuun bulchiinsi yuunivarsiitii Wallaggaa poolisoota mooricha qorannoodhaan afaan faajessuuf yaalus poolisootni geggeessitoota wayyaanee kanaa afaan qabachiisaa jiru. Sababa poolisoonni moorichaa yeroo fincila diddaa barattoota deeggaraa turtan jedhuun keessaayyuu barattoota Oromoo jajjabeessuun adda durummaa qabdu. Kanaaf isin loogii addaa gootu jedhamuun geggeessitootni sirna wayyaanee kun wayita sagalee doorsisan itti dubbatanitti poolisoonni mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa Oromummaa yakka miti jechuun geggeessitoota ergamtoota wayyaanee rifaasuun addaateera. Oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma. Qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Ibsa ejjennoo qeerroo bilisummaa Oromoo Finfinnee Oromiyaarraa. Nuti qeerroon dargaggoonni barattoonni Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo biyyattii garaagaraa irraa ogummaa garaagaraan eebbifamnee fi kanneen barachaa jirru haala qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuu fi warraaqsa fincila diddaa garbummaa ilaalchisuun haala rakkoo siyaasa biyyattii daawwannaa pirezidaantii Ameerikaa Barack Obama adoolessa bara 2015 imala gara Itoophiyaatti gochuuf jiru rakkoo diaasporaa Oromoo fi qabsoo Oromoo fi akeeka maastar pilaanii Finfinnee ilaalchisuun sadarkaa garaagaraa fi mooraalee dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitoota kanneen akka Jimmaa, Wallagga, Amboo, Finfinnee, Adaamaa, Haramayaa, Dirree Dhawaa, Madda Walaabuu, Walqixxee, Mattuu, Gimbii, Walisoo, Shaambuu, Arsii fi Bulee Horaa akkasumas kolleejjii barsiisotaa Jimma, Naqamte, Shaambuu, Mattuu, Baalee Roobee fi Allaaggee irratti torbee tokko guutuu marii qabsoo bilisummaa Oromoo daran jabeessuu fi Oromoo gara tokkotti fiduun humneessuu irratti erga godhannee booda mootummaa wayyaanee abbaa irree EPRDF yookaan TPLF'n durfamuu fi fedhii uummata Oromoo fi lammiilee cunqurfamoo biyyattii malee humna waraanaa afaan qawween mirga uummata keenya ukkaamsuu fi olola filannoo marsaa 5ffaa persantii 100 injifadhe propagaandaa sobaa olola gabrummaa labsachaa jiru balaaleffachuu fi tarsiimoo sochii warraaqsa fincila diddaa garbummaa irratti jabeessuun kan dura dhaabbannu ta'uu murtii keenya dabarfachuun ibsa ejjennoo qabxii 7 dabarfannee jirra. Tokko adeemsa daawwannaa pirezidaantii Ameerikaa Barack Obama yeroo ammaa imala gara Itoophiyaatti taasisuuf jiru mootummaa abbaa irree uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota biyyattii mirga namummaa dimokiraasii fi mirga abbaa biyyummaa muluquun afaan qawween ukkaamsee bitaa jiru kan jajjabeessuuf daran olaantummaa fi abbaa irrummaaf kan aangoota Itoophiyaa kakaasu waan ta'eef akka saba cunqurfamaa hin fayyanne hubachiifna. Hawwii uummata cunqurfamaa hamlee dheebuu fi fedha bilisummaaf qaban kan faallessu waan ta'eef mootota diktaatara akka Itoophiyaa do'achuun abbootii irree daran jabeessu waan ta'eef jabeessinee balaaleffanna. 2. Adeemsa diaasporaan Oromoo mootummaa abbaa irree EPRDF yookaan TPLF oppiidiyoon mokfamuun walitti dhufeenya sossobanii biyyatti galchuun qabeenya isaanii fi guutummaa mirga isaanii waliigala ajajuu irratti aangoo guutuu argachuuf tooftaa fi tarsiimoo abbaa irree wayyaanee hawaasa keenya irratti diriirsaa jiru jabeessinee kan balaaleffannu ta'ee ummatni keenya ilmaan Oromoo diaasporaa taatanii biyyoota ambaa garaagaraa keessatti argamtan adeemsa wayyaanee kana duukaa kanneen fiigaa jirtan mootummaan wayyaanee yeroo ammaa kana Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman gaaffii mirgaa waan gaafataniif ajjeesee kumaatamaan kanneen lakkaa'aman ukkaamsee badii tokko malee hidhaatti darbaa jira. Kumaatamaan kanneen lakkaa'aman biyya hojii fi barnoota irraa ari'achaa jira. Addatti immoo maqaa maastar pilaanii Finfinnee jedhuun tarsiimoo fi karoora garboomsaa uummata keenyaa dhabamsiisuuf ji'oogiraafikaal lookeeshin Oromiyaan qabdu balleessuuf utuu diinni fiigaa jiru ololli diinaa dhugaa isinitti fakkaate utuu beektanis utuu hin beeknis abbootii irree fi diktaataroota akka wayyaanee jala fiiguun seenaa keessan gurraachestanii akka dabartan isin beeksisna. 3.
ammas filannoo waliin dhahaa fi soba marsaa shanaffaa wayyaaneen EPRDF yookaan TPLF oppiidiyoon caamsaa 24 bara 2015 gaggeeffame abbaa irrummaa wayyaanee kan ibsu kan afaan qawwee fi sirna milishaa waraannii fi poolisiin federaalaa sagalee uummataa qawween ukkaamsee faallaa dimokiraasii fi adeemsa siyaasaa olaantummaa fi abbaa irrummaan dhuunfatame waan ta'eef sabni Oromoo alaa fi keessaan dimokiraasii fakkeessaa fi filannoo kijibaa wayyaaneen goyyoomuu dhiisee qabsoo jabeessuun furmaata. 4. Dhaabbileen siyaasaa maqaa Oromoon ijaaramuun Koongiresii Federaalistii Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo karaa nagaa fi dimokiraasii wayyaanee EPRDF yookaan TPLF waliin mormii gochuun aangoo fudhachuun ni danda'ama jechuun tilmaamaa turtan mootummaan wayyaanee dhiiga lammiileen biyyattii mootummaa darguu kuffisuuf dhangalaaseen aangoo qabatee irratti of ijaaree marsaa shanaffaaf goomsaa fi soban waan aangoo qabateef jecha dhaabbonni siyaasaa wayyaanee irraa filmaataan mootummaa fudhanna jettan irra deddeebitanii goyyoomoo irraa akka of qusattan dhaammanna. 5. Uummatni Oromoo qotee bulaan, barataa fi barsiisaan, hojjetaan, daldalaan, poolisiin, milishaan, hojii dhabdoonnii fi kanneen waraana wayyaanee keessatti argamtan mootummaan sirna cunqursaa fi saamiinsa gaggeessaa jiru kun jireenya saba Oromoo fi cunqurfamtoota biroo gaaffii guddaa jala galchee biyyattii gara badiinsaatti oofaa waan jiruuf yeroon dammaquun qabsoo mirgaa fi dimokiraasiif ta'utti makamuun uummata Oromoo fi nagaa dimokiraasii fi mirga dhala namummaa akkasumas guddinaa fi badhaadhinni akka maluufiif qabsaa'uun yeroon isaa amma jenna. 6. Nuti qeerroon dargaggootni barattoonni Oromoo dhaabbilee olaanoo irraa eebbifamnee fi barachaa jirru qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan geenye mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa uummata keenya gonfachiisuuf warraaqsa fincila diddaa garbummaa geggeessuun wareegama qaalii baasaa turre jabeessuun kallattii hundaan fincila diddaa garbummaa jabeessuun mootummaa wayyaanee dura kutannoo fi murannoon kan dhaabbannu ta'uu waadaa keenya haaromsanneerra. 7. Sabboontonni ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman Oromummaan yakkamuun mooraalee mana hidhaa wayyaanee keessatti kanneen dararamaa jiran kanneen barnoota isaanii irraa ari'ataman waan qabnuu fi dandeenyu hundaan cina akka dhaabbannu dirqama lammummaa waliif dabarsina. Akkasumas kanneen rasaasa wayyaaneen wareegaman maatii isaanii jajjabeessuu fi cina dhaabbachuun dirqama keenya ni baana. Kanneen jedhuu fi qabxiilee armaan olii irratti gadi fageenyaan erga marii guddaa godhachuun marii keenya milkii guddaan xumuranne Finfinnee Oromiyaarraa. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaa Oromooti. Qeerroo bilisummaa Oromoo. Deeme naan jedhu deemsa koo maaf naa jibbu halluu deemeen daddamne sabni koo kadhaan nagne lammii koo kan saabulu alagaan kan nu jibbu malagaan kan nu jibbu sarreetu sagallalee nakka waan guddeeffatu gadheetus nuti male nu keessa jirti yartu sanyiin goobanaa daanchee yartuun gaarraachaaf jettee lammii ofii gurgurtu lammii ofii gurgurtu waanuma kan keetiifu lammii koo biyya baatee waboo koo dafii gali diina biirraa baasii jireenyi nu kaalloftee dararri nu tammaatee dararri nu tammaatee.
niga oromummaan diiga nu jallifna bara bashaanata turoo mana nurraa diiga mudaa wal taate kunceen arba hiitii kailame wal qabanne ifa bahuuf dina ofirraa haana Gobanda ance fakkaata way fakkaattu siifin oolu gocha keetiin ayyuuf goota biyyee nyaattu dhufa guyyaan lammii koo dhiheeti nafu olee bubbulus argatta atis gantuu diinaa siifin oolu madaan koorree lammii koo gochaa na basha sabni kooti kan du'eedhaa yoomuun dagatu gumaa baasa Kabiga ma farda lugamni jette jallifnaan bara bashaarraa juma fide dhugaa malee nyaata namne kan baheman maladhu way marsee dhufee leenci boson jenne tu jibbamne barwaan nama deebu orma nyaataa keenyas dhabne bullee irra hagabu amantiif kutaa wal qoodu haadeef nu lamu tokko taane kaane malee walamni hin argamu kanko si debote arguuf si hau dafi waboome nuuf galii harii gati da'u nyaattee dhugdee nu harkaa nu jibbe saalfiin beektuu lammiitoo ilmaawwan kadhatu tokko taanaa mee saba koo ormaan gallu kol kan nu nyaatu diinni marsee kan eekka fonkol nu dirqamee mirga damnee jarraa dararam wayyaaneef sareen nu nyaatee hayyuun herregam Egaan qophiin keenya walii galaa kanarraa kanumaan goolabameera. Waan nu waliin turtaniif galanni keenya jabaadha. Sagantaa itti aanutti hanga wal agarru nagaan nuuf turaa jenna. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.